Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mu'aa Oromoo YouTube nageenya keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa gojjechaa oduu jajjabduu addunyaa fi biyya keessaa qabannee jirra. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mu'aa Oromoo YouTube oduu keenya guyyaa arraantanaa keessaa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed ibsa waa'ee filannoo ilaalchisuudhaan laatan bal'inaan kan isinitti himnu ta'a. Gama biraatiin waa'ee dhukkuba coronavirus yookaan dhukkuba COVID-19 jedhamu yaaddoo addunyaa kanaa ta'e biyya teenya Itoophiyaatti mootummaa harkaabee ummata lafarraa fixaa jiruu fi akkasumallee dhukkubni kun naannoo Oromiyaatti babal'achaa jiraachuu fi gama biraatiin gama lixa Oromiyaatii fi kibbattillee hidhaan hammaachaa jiraachuu kan isinitti himnu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kana malees oduu jajjabduu waan qabnuuf haga dhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayikii sheer gochuu hin dagatinaadha. Qophii har'aaf qabanne kan isinitti himu ana Mu'aa Oromooti. Haga dhumaatti ammas nu waliin turaan afeerraa keenya. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed ibsa guyyaa arraantanaa laataniin akka himanitti filannoon baranaa kun achi dheerachuun sababa dhukkuba coronavirus kana ta'e garuu kanaan dura mootummaan murannoodhaan filannoo kanatti seenuudhaaf akka ture ni beekama. Haa ta'u malee sababii dhukkuba coronavirus kana filannoon darbaa jiru filannoo Itoophiyaa qofa osoo hin taane akka addunyaatti filannoo fi walga'iin gurguddoon adda addaa dabarfamaa jirachuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed hasawa isaanii jalqabanii. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan heera mootummaa baasuu fi heera mootummaatiif hiikoo laachuu akkasumallee bakka buutota mana maree uummataa diiguun waanuma abbaramee osoo jiru haa ta'u malee hiikoo heeraa gubbatti paartiilee siyaasaatii wajjin wal dhabne jirachuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed komii isaanii irratti keessa dubbatanii jiru. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed haala gizeen keessa jirtu wajjin wal qabsiisee akka dubbatanitti dhukkuba coronavirus kana ofirraa qolachuudhaaf filannoo kana gaggeessuu waan hin dandeenyeef ummata keenya dursine lubbuu baraaruu qabna. Kana malees muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan Itoophiyaa keessatti paartiileen siyaasaa martinuu mootummaa ce'umsaa ijaarrachuu barbaadu. Haa ta'u malee mootummaa ce'umsaa kana booddee biyyi Itoophiyaadhaa goolama keessa waan galtuuf waan kana gochuu mootummaan callisee waan laaluu mitechuudhaan dubbatanii jiru. Itti dabaluudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed qaamni tokko tokko kan paartiilee siyaasaa keessa jiru karaa gabaabaatiin aangoo harkatti galfachuu waan barbaaduuf kana callisee mootummaan waan laaluu mitechuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed paartiilee morkattoota biyya keessa jiran ifatti qeeqanii jiru. Itti dabaluudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed mootummaa ce'umsaa ijaarrannee mootummaa ce'umsaa booddee paartiilee morkattootaa fi mootummaan biyya bulchaa jiru aangoo kana gubbatti yeroo wal morman biyyi tun diigamuurraa waan hin hafne paartiin biltsiginnaa biyya gaggeessaa jiru kun biyya addunyaatii fi biyya keessatti illee fudhatama waan argatee fi gama biraatiin miseensota hedduu horatee waan jiruuf jecha paartiin kun dirqama biyya kana gaggeessuu qabachuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed guyyaa arraantanaa ibsa kannan keessatti bal'inaan ibsanii jiru. Paartiin biltsiginnaadha dandeettii biyya kana gaggeessuu fi biyya kana dirqamaan bulchuu waan qabuuf jecha biyyi Itoophiyaadha paartii biltsiginnaatiin bultee hanga filannoo dhufuutti namni tokko nu cinaa deddeemuu hin qabachuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed akeekkachiisanii jiru. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed komii seera hiikoo jedhuun komiin gurguddaan irratti ka'aa ture. Garuu komiin kun waan sirriitii miti. Seerri mootummaadhaa hiikoo ni gaafata. Garuu kan seerri mootummaadhaa hiikoo hin gaafatachuudhaan dubbatu wallaala guddaa keessa jirachuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed paartiilee morkattootaa seera hiikoo mootummaan kun hiikaa jiru sirrii miti jedhan marayyuu ifatti bahanii qeeqanii jiru. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed irra deddeebiidhaan biyyi kun mootummaa ce'umsaa yoo ijaarratte diigamuun waan hin oolleef jecha dirqama paartii biltsiginnaatiin buluu qabdu jechuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed akeekkachiise isa dhuma paartiilee morkattoota Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Kana achitti paartiilee morkattoota Itoophiyaa keessa jiran mootummaa ce'umsaatiif akkasumallee karaa gabaabaatiin mootummaa ce'umsaatiin aangoo qoodannee biyya kana saammannee karaa gabaabaatiin aangoo qabanna jedhanii warri yaadoo jiraatan kana mootummaan dura dhaabbata. Mootummaan kun rafee hin jiru jechuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed paartiilee morkattoota biyya keessa jiran marayyuu akeekkachiisee jira. Itti dabaluudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed akka dhukkubni coronavirus kun addunyaa kanaa fi biyya keenya irraa badutti namni dirqamaan biyya kana bulchuu fi akkasumallee bulchutti mirga qabu paartii biltsiginnaa qofa waan ta'eef jecha qaamni biraa bakka kanatti nu cinaa deddeemuu jiraate kana nuti dura dhaabbanne jechuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed intaltoota siyaasaa Itoophiyaa marayyuu muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed guyyaa arraantanaa akeekkachiisanii jiru. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed guyyaa arraantanaa waan aangoo kana gubbatti cichuu yookaan du'uu barbaadan fakkaatu. Aangoo kana
gadi lakkifnu aangoon kun paartii bilisiginnaa qofaan waan maleef mootummaa kana hanga dhumaatti nuutu gaggeessuu danda'a jechuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad guyyaa irraan tana ibsa kanneen keessatti dhaadannoo gurguddoo adda addaa dhageessisanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad fuula isaanii gammachuu hin qabneen guyyaa irraan tana akka ibsanitti mootummaan biyya bulchaa jiru paartiin bilisiginnaa kun beekamtii fi akkasumallee miseensota baay'ee argatee waan jiruuf biyya Itoophiyaa jaamtu kana qaamni gaggeessuu danda'u paartii bilisiginnaa qofa akka ta'es muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ibsa kanneen kana keessatti bal'inaan ibsanii jiru. Kana gubbatti paartiileen siyaasaa Oromoo ABO, KFO fi PABO dabalatee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad jechaa fi akkasumallee ilaalcha isa irraa hin eegamne dubbachaa jirachuudhaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad haga ammaan tanaatti kokkee qabanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad abdii kutatee waan jiru fakkaata. Haa ta'u malee paartiileen Oromoo sadan kun muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dura dhaabbachuudhaan kokkee qabanii jiru. Gama biraatiin muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmaditti shakkii guddaa wanni uume paartiilee Oromoo sadan kana ta'uunsaa ni beekama. Haa ta'u malee kana gubbatti paartiilee Itoophiyaa guutummaan guututti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad akeekkachiisuudhaan mootummaan kun waan rafee jiru isinitti hin fakkaatin jechuudhaan sodaa paartiilee kanatti uumuu barbaade jira. Haa ta'u malee paartiileen Oromoodhaa sadan kun ABO, KFO fi PABO'n muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kokkee qabanii hudhanii aangoo kanarra darbuuf waan deeman fakkaati. Fulbana booda mootummaan biyya kana gaggeessu hin jiru jechuun dhorgaadha jechuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad paartiilee kana sodaachisanillee garuu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad guyyoota darban kana keessa fulbana dhufurraa eegalee mootummaan biyya kana gaggeessu hin jiru mootummaa coomsaa uumuudhaaf qophii jechaa dubbachaa turuunsa ni yaadatama. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmadis karuma gubbaa dhaabbachuudhaan fulbanarraa eegalee mootummaan biyya kana gaggeessuu qabu paartii bilisiginnaa qofa jechuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ibsa guyyaa irraan tanaa kennan keessatti dhaadannoo gurguddoo dhageessisanii jiru. Oduu keenya itti aanutti jammuu dabarru kumaandii poostii fi humni addaa Oromiyaadha hidhaa fi akkasumallee ajjeechaa gama lixa Oromiyaatii fi guutuu Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun baramee jira. Mootummaan Itoophiyaadha kumaandii poostii fi humna addaa labsuudhaan uummata keenya gubbatti miidhaa gaggeessaa akka jiru maddeen keenya addeessanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa biyya bulchaa jiru kun dhukkuba koronaa vaayirasii kana dahoo godhachuudhaan uummata keenya irratti miidhaa ciccimtuu geessisaa jiraachuu guyyaa guyyaadhaan oduu nu qaqqabaa jirti. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad fi paartiin bilisiginnaa waan kana waaqatanillee humni addaa Oromiyaa fi kumaandii poostiin inni labse uummata keenya ajjeesuu hidhuu fi akkasumallee kan barbaadan ammoo itti taphachuu fi hanga dhala gudeeduutti deemaa jiraachuu maddeen addeessanii jiru. Mootummaan biyya bulchaa jiru paartiin bilisiginnaadha dhukkuba koronaa vaayirasii kana dahoo godhachuudhaan wantoota adda addaatti fayyadamuudhaan uummata keenya cunqursaa akka jiru uummanni keenya ammoo cunqursaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gubbatti gaggeessaa jiru kana dadhabee akka jiru nutti himanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ilma abbaa gadaa kan ofiinjoo uummata kanaaf naatu akka hin qabnee fi sirna bara darbe waggaa 20 dura kan Haile Sillaasee fi akkasumallee kan Mangistuutiin deemaa jiraachuun baramee jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad uummata keenya gubbatti miidhaa gaggeessisu akkuma itti fufetti jira. Qorannoo laaboraatooriidha sa'aatii 24 darban keessatti gaggeeffame namoota 25 gubbatti dhukkubni koronaa vaayirasii argamuun mirkanaa'ee jira. Sa'aatii 24 darban keessatti qorannoo gaggeeffameen samuuda namoota 1843 ta'an waliigalaan Itoophiyaatti namoonni dhukkuba koronaa vaayirasiin qabaman namoota 187 gahuun isaatis beekamee jira. Namoonni vaayirasii kanaan qabaman 25 keessaa namoonni 3 seenaa imala biyya alaa kan hin qabnee fi 3 tuttuqaa kan qaban ta'uu fi ammoo namoonni 19 seenaa imala biyya alaatii fi tuttuqaa namoota dhukkuba koronaa vaayirasii qaban illee akka hin qabne beekamee jira. Ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka beeksisanitti namoonni 25 Itoophiyaanota yoo ta'an isaan keessaa namoonni 24 dhiirota yoo ta'an tokko ammoo dubartiidha. Namoonni kunneen umriin isaanii 17 irraa hanga 65 akka ta'e beekamee jira. Namoota 25 keessaa namoonni 21 jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an 2 jiraattota naannoo Kibbaa godina Hadiyyaa fi Kambaata 2 jiraattota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee akka ta'anis beekamee jira. Hanga ammaan tanaatti qorannoo laaboraatooriidha namoota 28,360 gaggeeffamuun Itoophiyaa keessatti beekamee jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii yaaddoo addunyaa ta'e torbee keessa jiru kana dachaadhaan dabalaa dhufee jira. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa yoo xiqqaatte namoota 17 gubbatti mul'achuunsa ni yaadatama. Ta'us garuu guyyaa irraan tanaa dachaadhaan dabaluudhaan gara mana 20 keessa galee jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii yaaddoo addunyaa ta'e biyya Itoophiyaatti mootummaan kun dhoksaa dhufullee guyyuma guyyaadhaan harka bahaa jiraachuun baramee jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii yaaddoo addunyaa kanaa ta'e akka federaalaa qofatti osoo hin ta'in naannawaa Oromiyaa bakka garaagaraatti haalaan faca'aa jiraachuu fi godina Booranaatti illee mul'achaa jiraachuu hawaasa biraa eeruu nuuf kenname nu gahee jira.
haa ta'u malee waan kana paartiin biyya bulchaa jiru xiqqeessee gad dhoksee himaa jira. Gama biraatiin ammoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ji'a lamaan duratti dawaa dhukkuba corona virus argatanii akka turan dubbatanii turuun isaanii inni yaadatama. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad fi paartiin bilisiginnaa biyya bulchaa jiran dhukkuba corona virus kana haaluuf yaalanillee dhukkubni corona virus harka isaaniitii bihee akka jiru guyyaa guyyaadhaan mul'achaa jira. Biyya Keeniyaatti rooba cimaa mudateen lubbuun namoota 200 darbuu guyyaa kaleessa baramee jira. Biyya Keeniyaatti rooba cimaa fi akkasumallee sigiga lafaa mudateen namoonni 100 akka ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka jiran mootummaan Keeniyaa gabaasee jira. Kanarra darbee mootummaan Keeniyaadhaa akka gabaasaa jirutti roobni cimaan akkana roobaa jiru kun torbee tokkoof kan deemuu fi akkasumallee kan itti fufu ta'uusaa ibsee jira. Kanarraa kan hafe bakka hidha gurguddaa fi akkasumallee bakka elektirooniksii maddii irraa madduu fi bakkeewwan garagaraarraa namoonni achitti dhiyeenyaan jiraatan iddoo sanirraa godaananii akka bakka biraatti qubsiifaman mootummaan Keeniyaadhaa ajaja dabarsee jira. Mootummaan Keeniyaa osoo dhukkuba corona virus kana ofirraa qolachuudhaaf tattaaffii adda addaa keessa jiru roobni cimaa roobee fi mucuca lafaa mudatee namoota 200 du'an kanatti gadduudhaan biyyi Keeniyaadhaa guyyaa gaddaa labsite. Namoonni baay'een ammoo of eeggannoo godhanii akka jiraatan mootummaan biyya Keeniyaadhaa labsiisaa labsee jira. Mootummaan biyya Keeniyaa labsii akka labsetti namoonni bakka haroowwan gurguddoo fi akkasumallee bakka adda addaatti argaman bakkeewwan sanirraa fagaatanii akka bakka jireenya isaanii jijjiiratan mootummaan Keeniyaa dhaamsa isaa dabarsuudhaan hawaasa isaa du'a jalaa baraaruudhaaf guyyaa kaleessa labsii addaa labsee jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mu'aa Oromoo YouTube oduun keenya har'aaf qabanne kana fakkaata. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mu'aa Oromoo YouTube dhukkuba yaaddoo addunyaa ta'e kana jalaa rabbii isin haa baraaru isiniin jenna. Bakkuma jirtanitti mana keessan ta'uudhaan of eeggannoo keessan cimsuudhaan maatii keessanii fi lubbuu keessan baraaruudhaan dhukkuba kana jalaa of baraaraa isiniin jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya yeroo gara alaatti gabbaatan maaskii yookaan haguuggaa afaanii fi funyaanii hin dagatinaadha. Harka keessanillee saamunaan dhiqachuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya gama biraatiin maatii keessan keessa manguddoo fi ijoolleen xixiqqoon yoo jiraatan irraa fagaachuudhaan lubbuu isaanii baraaraa isiniin jenna. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduun keenya har'aaf qabanne kana fakkaata. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mu'aa Oromoo YouTube hanga sagantaa keenya itti aanutti walitti deebinutti gamanumaan nagaatti nu tura isiniin jenna. Gamanumaan dogongoraa fi rakkinallee yoo qabaanne nu of kolcha isiniin jenna.